dachee waan badhaaste qabdi. Bosonni kafana dacheeti. Gaarreniif tulluun fincaan lageen adda addaas akkasuma kanneen uumamni dachee badhaaste dacheedhaaf miidhagina addaa dabalanidha. Gaarri kun gaara Moogilee jedhama. Gaara kana gaara biraarraa kan adda taasisu irra isaa keessatti Aroon kan argamu yoo ta'u akkasumas gaarri kun kan argamu bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessattidha. Baay'ee kan namatti toluuf baay'ee kan miidhagudha. Gaara kana irratti akkuma argaa jirtan bosonni kan argamuu fi bineensonni adda addaas bosona kana keessa kan jiraatanidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii daddaraaroo Oromiyaati. Yeroo mara televezyiinii Oromiyaarraa isaa kanatti kan isiniif dhiyaatudha. Maarree torban darbee kutaa lammaffaa isin daawwachiisnee turre. Har'a kutaa sadaffaa qabannee dhiyaannee jirra. Nu waliin tura, bashannana gaarii. Akkam jirtan agumaa yaa shaggee koo shaggeen afaan aannanii. Sagalee akka qabdu gama kootiin natti mul'ata. Ajjeesi bariili taaya shoolee gogaa gurupeeratu. Ajjeesi miraafi taaya meekoo karaa ditullee qabdu. Ajjeesi bariili taaya shoolee gogaa gurupeeratu. Ajjeesi miraafi taaya meekoo karaa ditullee qabdu. Ajjeesi bariili taaya shoolee gogaa gurupeeratu. Ajjeesi miraafi taaya meekoo karaa ditullee qabdu. Ajjeesi bariili taaya shoolee gogaa gurupeeratu. Ajjeesi miraafi taaya meekoo karaa ditullee qabdu. Ajjeesi bariili taaya shoolee waddeesi garbuudhae. Ajjeesi bariili taaya shoolee tokkeena bubbee. Ajjeesi bariili taaya shoolee gowwaa mallee kaami. Ajjeesi bariili taaya shoolee gamnumti kanumbat. Ajjeesi bariili taaya shoolee gowwaa kurupeedhatu. Ajjeesi minaafi taadha meekoo karaa ditullee qabdu. Ajjeesi bariili taaya shoolee gowwaa kurupeedhatu. Ajjeesi minaafi taadha meekoo karaa ditullee qabdu. Rukuttaa keessa otoo hin bahin yaaliin ati goote gaariidha. Itti fayyadama waltajjii irrattis yaalii gooteetta. Akaakuu shubbisaa jijjiiruu irrattis yaaliin godhameera. Hamma kana garuu keessa kan turuu fi kan nama harkisu kan miidhagu hin mul'anne achi keessatti jijjiiruu kee malee wanti irra turtee kana jedhamu hin jiru. Isarratti fooyyessuu qabda akaakuu jijjiirraa irratti jechuudha. Rukuttaan yookiin sirbi shawaan kun baay'ee cimaadha. Baay'ee nama sochoosuu yookiin immoo subbisiisuu ni dandeessa. Garuu akkuma cimina isaatitti cimni kun sirratti mul'anne hin laafe. Konfidensi yookiin amantaa qabatteetoo hin baane waltajjii kanarratti anatu caala jetteetoo humna horatteetoo isteetoo hin dhiyeessine. Kanatu si jala xinnoo qorrisa. Kanaaf eenyumaafuu qabxii kee booda irratti. Gadaan uufam gabbina. Kajete a general, kada sabiru, ada noromo baru sono
sochii tokkorraa tokkotti ennaa ceetu rukuttaa keessaa baata. Muuziqaan sun hin dhaabbanne bar deemaa jiran. Ati garuu gara tokkorratti ennaa jijjiiruuf jettu iddootti dhaqxee dhaabbatta. Kun immoo maal fida? Rukuttaa keessaa ba'uu fida. Si'aayinni keessumaayyuu si'aayinni ati qabdu shubbisa aadaa keessatti gahee guddaa taphateera. Ofitti amanummaa qabdaa isa duwwaa miti. Qaama ajajuu irrattis qaama kee akka barbaaddetti ajajjaa. Garuu rukuttaan kee dhaabbataa miti. Iddoon itti keessaa baatu jira. Isa duwwaa sirriitti eegiiti. Iddoo jijjiirtutti yeroo akaakuu shubbisaa jijjiirtu otoo rukuttaa sana keessaan bahin tokkorraa gara tokkotti ceetee ce'uus irra jira. Kana fooyyessuu qabda qabxii kee dhumarratti. Mappa duguma yala seto mucati nure bani akam jirta duguma ya shagge ko shagge na pananani duguma yala seto mucati nure bani akam jirta duguma ya shagge ko shagge na pananani akamiti jiratu yala seto siratin gargar bae kubantai watwata takiti to maratu sirate Yaaliin gootee gaariidha. Garuu murii ijoollummaa kana keessatti sagaleen xinnoo guddachaa deeman isaan jijjiiruutu jira. Akka tasaa akka carraas ta'ee badhaafamni sagalee walisummaan jiraatamu itti fufa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan garuu amma yaalii ati goote keessatti sagalee akka qabdu gama kootiin natti mul'ata. Galiiwwan teeknikii haan jennu kan akka rukuttaa yeedaloo addaan baasanii qayyabachuu irratti yeedaloo gabaabinaan deemee immoo dheerinaan sagalee wajjin ol ka'ee kiloolummaa bareechisuu halluu uumuu irratti sun hanqinatu jira. Kun shaakkalii keessatti aan seenudha. Haa ta'u iyyuu rukuttaas akkasumatti. Tarii gama kootiin gaariidhaan jedhu qaba. Ati ganaa bakka guddaa gahuu dandeessa jedhee namana ijoolleedha umurii kee kanaan. Kanaaf uumeen yeedaloo keetii haalli ittiin bu'aa bahii yeedaloo asii ol baaftee gadi buutee jettu anaan akka kootti waan na gammachiisedha. Kan biraa rukuttaa irrattidha amma isa sana rukuttaa keessa galchitee sagalee keessana yeedaloo waliin innaa deemtu daawwattoota kee hawwachuu akkaataa itti dandeessu irratti akkaataa miira namoota harkisuu dandeessu irratti too kana kanatti dabaltee sirriitti wanta mimmiidhaguutti dabaltee kana caala hojjechuu akka dandeessu humna akka qabdu wanti mul'atu jira. Kanaafuu maalumaafuu mee qabxii kee dhumarratti. Garana fufulata akawasidi sebiya bai jabilina darginan utalani buburakani gotote na do